Dargaggoonni dhaabbata fayyaaf misooma biiftuu birraa irraa leenjii hubannoo haasawa jibbiinsaa irratti argatan haasawa jibbiinsaa kan fayyadaman qaamni waliif kabaja hin qabne haasawa jibbiinsaa fayyadamuun garee yookaan nama dhuunfaa miidhuuf karaa ittiin fayyadamuu akka ta'e hubannoo qaban irraa kan himan. Fayyisaa Iyyaasuun jedhama jiraata aanaa Shaashamanneeti. Haasaa jibbiinsaa jechuun yaada walii faallaa yookaan immoo yaada waltuuffii fi kabaja hin qabne. Inni kun immoo rakkoowwan gurguddaa biyya keenya keessa ispeeshaalii rakkoo ta'ee mul'ataa jira. Maaliif jennaan waan gaarii irra waan baay'ee hamatu mul'ata. Isa kana immoo noormaalii hambisuudhaaf haasaan jibbiinsaa akka hafuu qabuu fi haasaa jibbiinsaa kan bakka bu'u qabu haasaa gaarii akka ta'e gaafa deemamu haasaan jibbiinsaa haasaa dhimma nagaa hin barbaanne yookaan nagaa faallaa ta'e nageenyaan faallaa ta'e waan ta'eef nageenya keessatti isaan barbaachifne ta'ee hawaasa keessattis dargaggoo irrattis mul'achuu waan qabu jennee waan amannuuf haasaa jibbiinsaa kana immoo akka waliigalatti akka dargaggoo tokkotti immoo waan hafuu qabu jedhee nana manaas nan abdadhas jechuudha hangama kootiin. Maqaan koo Muhammad Gadir jedhama. Haasaa jibbiinsaa yeroo ammaa kanatti miidiyaa garaagaraatiin faca'utu jira. Kun ammoo biyya keenyaaf sababii walitti bu'iitii guddaa kan ta'ee jirudha yeroo ammaa kanatti jechuudha. Kanaaf nuti akka dargaggootaatti leenjii ammatti leenjii fudhannee kaane kanaan wal qabatee dakatti gadi buune hanga dargaggeessa gadi jirutti jijjiirama amalaa jijjiirama ammaas immoo haasofni jibbiinsaa baazawee kan irraa maddu jibbaa nama dhuunfaatiif qaban irraa eegalee jibbaa hawaasummaan qabanii fi ofittummaadhaan kan guutamedha. Namni tokko gaafa ofittummaa kiyya malee gaafa jedhu haasawaa jibbiinsaa irratti bobba'ee wanti inni barbaadu sun akka isaaf milkaa'u hojii guddaa hojjeta. Innis immoo hojiin guddaan inni hojjetu sun maal inni bobba'ee akka namni isa dhagahutti iyyuudha. Iyyee iyyisiisuu. Kana immoo maal jedha? Haasawa bu'uura bakka takkaa maddisiisee ka'ee haasawa uummata walitti buusuu danda'u. Maddisiisee ta'e jedhee oduu dharaa kan jennu jechuudha. Miidiyaan guddina biyya tokkoof faayidaa guddaa qabaatus haala barbaadame yoo ittiin fayyadamne matuma isaatiin rakkoof nama saaxilama. Akkuma addunyaattu namni kamiyyuu bilisaan miidiyaa hawaasaa fayyadamuu mirga qabaatus haala isaaf hayyamame bira kan darbu yoo ta'e rakkoo hammaataaf biyya saaxiluu danda'a. Keessumaa addunyaan erga miidiyaa hawaasaa fayyadamuu eegaltee waggoota hedduu lakkoofsisus biyyoonni reefuu guddina irra jiran faayidaa isaa dalgatti dhiisuun yeroo badiif guyyaa guyyaan itti fayyadamaniitu mul'ata. Dargaggoonni dhaabbata biiftuu birraa irraa hubannoo argatanis dargaggoonni faayidaa miidiyaa hawaasaa haalan beekuun odeeffannoo dharaaf dhugaa adda baafachuun itti fayyadamummaa ogummaa fi beekumsa isaanii dabaluu irratti xiyyeeffachuu qabu jedhan. Haasawa jibbiinsaa fayyadamuu irraa akka of eeganis ergaa isaanii kan dabarsan dargaggoon yaadanuuf kennan kunneen.